Jilli Ministeera Qonnaa Obbo Umar Huseeniin durfamu godinaalee Arsii, Aanaa Xiyyoo fi Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaatti misooma qamadii jallisiin qonnaan bultootaan hojjetamaa jiru daawwate. Jilli kun godina Arsii Aanaa Xiyyootti qamadii ganda Kataar qotee bulaa hektaara 2,134 irratti jallisiidhaan misoomaa jiruu fi godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaattis ganda qotee bulaa Wanjii Kurruuftuutti misoomaa jiru daawwateera. Qonnaan bultoonni kunneenis dhimmoota akka gaariitti qabanii fi akka rakkoottis furamuu fi qaburratti jila kanaaf ibsaniiru. Bu'aan isaa guddaadha. Amma duraan namni waan akkana qamadiin faca'ee biilaa isaa akkanatti hin argina inni namni hawween beeku hin danda'amu jennee turre. Amma garuu akkanatti arginu biyya keenyatti fakkaataa hin jiru. Jijjiirama guddaa agarsiisaara. Ani ganna facaanu san hektaara waan hagaa arganna. Muuxannoo kanaan dura barreen gaddaa arginee barana haala gammachuun itti seenne ani akka dhuunfaatti barana hektaara 8 facaase qabxii 32 jechuudha. Hojii gammachuun hojjetaa jirra. Maaliif wanni kanaan dura hojjetaa turre waan bu'aa hin qabne qamadii kanarra waan fooyya'aa arganneef qamadii kana misoomsuuf ufumaa amannee itti seenne jechuudha. Fe'iin namaa sirriitti jira. Hanqina bishaantu inni guddaan hanqina bishaaniiti. Hanqina bishaaniitii fi xaa'oodha. Xaa'oo sirriitti hin argamu naannoo kan. Godina Arsiitti misooma jallisiin qamadiin lafa hektaara 37,012 irratti misoomuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Arsii obbo Gannaa Muhammad himuun kanaanis qonnaan bulaan hedduu irraa fayyadamaa ta'uu dubbataniiru. Barreen darbe ogaawwan 2-3 darbe duratti qonnaan bulaan keenya ganna yeroo qote yeroo arfaasaan jiraatu arfaasaa yoo qote kanaan alatti bona qamadii qotee hin beeku. Qamadii qotee kan bal'inaan arge bara darbe irraa eegalee bara kanas dabalateeti qotaa jira. Bu'aan isaa oomisha dabala tokkoffaan. Inni guddaaf olaanaan garuu qonnaan bulaa kiisa qonnaan bulaa keessatti waa buusa. Kiisa qonnaan bulaa keessatti galii qonnaan bulaa dabala. Lammaffaan hojii dhabdummaa hambisaa jira. Sadaffaan alarraa qamadii galchaa turreerra waggaa guutuu jechuudha. Bara gaddaa irraa qalqabee qamadii hin galchine. Isa keessatti illee galii taphatee jira. Godinni keenya hektaara 37 oomishuu jechuun yoo xiqqaate kuntaala miliyoona 1.5 ol oomishana jechuudha. Kanaaf qamadii biyya alaatii mootummaan galchuun hambisaa jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti bara kana marsaa lamaan lafa hektaara 607 irratti qamadii jallisii misoomsuuf karoorfame keessaa marsaa jalqabaatiin lafti hektaara 355 milkaa'uu hoogganaan itti aanaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu himaniiru. Qonni keenya rooba jalaa hirkattummaa roobaa jalaa ba'uutu irra jiraata jenneeti kan qabnee deematoo jirru jechuudha. Kanarraa kaanee bara kana marsaa tokkoffaa kana qofaan lafa hektaara 355 ta'u jallisiidhaan uffisneetoo jirra. Kunniin wabii midhaan nyaataa of danda'uu keessatti iddoo guddaa qaba. Kun oomisha biyya alaatirraa galchuun hambisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Akkasumas carraa hojii uumuu keessattis hojii guddaa qaba jechuudha. Piilaariiwwan afur gurguddaa qabanneetoo deemnu keessatti galmaan ga'uudha jennee kan qabanneetoo deemnu jechuudha. Lafti qonnaan bulaa maxxantootaan qabamee tures gara qotee bulaatti deebi'uu kan eeran obbo Geetuun rakkoo gama hanqina bishaanii fi xaa'oodhaan jirus deebiin kan itti laatamu ta'us himaniiru. Maasii gara oliitti obaastee gara gadiitti dadhabuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanarratti hojii kana baay'ee bal'inaan hojjechuun akka nurra jiraatu nuti illee ilaallee jirra. Bara kana hambisuudhaaf waldaaleen itti fayyadamtoota bishaanii ijaaramanii qonnaan bulaan inni olii jirus inni gadii jirus akka wal hin miinetti tartiiba naqatanii akka isaaf fayyadaman gochuudhaaf yaalii guddaatu godhame. Callaa guddistuuwwan adda addaa dursineeti karoorfanneeti kan itti seenne. Kan baay'ee isaa kan nama gammachiisu qonnaan bulaan naannoo keenyaa bara kana sanyii filatamaan kan dhaabbata sanyii filatamaa irraa argannu qofa osoo hin taane sanyii qeessaa jiru ani fayyadamuu hin danda'a jedheeti kan seene jechuudha bakka baay'ee irratti. Xiyyeeffannoof hordoffii gama mootummaaf ogeeyyii qonnaatiin taasifameen bara kana hojiin qamadii jallisii misoomsuu eegalame marsaa jalqabaatiin bu'aan guddaa argamuu ministeerri qonnaa obbo Umar Huseen himan. Wanni argine akkaataa biyyatti qabameen wanni gubbaatti karoorsine gadi bu'ee lafarra jiraachuu isaati kan laalle sadarkaan amma jallisiin kun itti jiru kan marsaa tokkoffaati. Booda yogguu kana boodaallee marsaa lammaffaallee jira. Akka biyyaatti waan karoorfame keessaa dhibbeentaa 100 olii kan raawwanne karoorri keenya gara 400 ture. Amma garuu kan raawwatame isaa olii kuni marsaa tokkoffaa qofatti kan raawwate. Itti aaneellee marsaa lammaffaa hin jira. Qamadii qofaa miti waan biraallee itti daballee gaggeessaa jirra jallisii bonaallee. Kanaaf akkaataan midhaan itti jiruu fi sadarkaan qophii qonnaan bulaallee olaalamu sadarkaa gaariin kan hojjetame kan dura laalellee kan amma laalellee jechaadha.